Akana sibesu na wayamo. Amma kun nama dibajja jira. La namni komno kuna ile na jiraatu video na dalagiyati. Waada na galte jirta wante. La maaltu jira beektaa ibsa. Geemiin ammaa kun gandaa fi akka namni wal beekutti gale. Gandaa fi akka namni wal beekutti. Lolaa loltuu warri jedhan kun jechuudha. Warra keessaa wal beekanii fi ganda gale. Si galee. Amma gandarrallee taree akka keessaa wal beekanitti gale. Akka keessaa walitti dhiyaatanitti. Yes. Halkan waadaa galee fi guyyaa fidee asirra yuunivarsiitii tokkitti leencatti gadhiisa. Sapiraayizii wayii hin jiru bara wanni sapiraayizii taatee si jettu sun kijibaa bara. Deemii dhaqee asii darbaa jedhanii fi laafii banattee teesse. Sanduuqa horiin bilaash hin jiru. Ammallee giiftaroonni badanii giiftaroonni duraanii hin jiranii wanni jedhu hin jiru. Giiftaroonni duraanii hundi siidhaa maqaa jijjiiratanii innuma jiran. Warri gaafa kennaa gaafa mubaarak tarsite sunniin asuma keessa jiran. Maqaa jijjiiratan malee. Warri amma dabilii irraa afuma jiran tiktook kana keessa. Eegalee miti. Gaafa itti dhaabattee lallabdee geemii hojjettee viidiyoo hojjettee minaamina jettu. Abbaa kee namni siin jedhu hin jiru. Abbaa kee namni siin jedhu. Meen argitu haadha seenaa. Haadhuma seenaatii fi wannoo irraa laal. Nama tokkicha keessaan hin beektu nama tokkicha keessaan itti dhiyaattu. Bar namnummaan tabsiisee bara asliidhaa fi hiriyyaa aslii hiriyoonni aslii nama lama leenca kennee fi kun ammoo asliidha. Hin jiranii beeku. Aslii Itoophiyaa ture. Asliitu kennee jechuudha. Hiriyoota asliidhaa namna lama asliidha. Waan birootiif miti. Keessaan namatti naasoftuu keessaan. Isin maqaa jimmaatiin kufte. Isin maqaa. Isin waan obboleettii abbichuu taatee fi maqaa abbichuutiin kufte. Maqaa abbichuutiin kufte isin. Waan abbichuu hammattuu abbichuu kiyyaa lafa naa kanni manallee naa kanni waan jettuu fi soddaa abbichuudhaan kufte isin. Hin jirtuu yookaan bar waan akkasii yoo keessa jiraattee hin jiran. Waan akkasii keessa hin jirtu. Kun maal inni tokkoffaa keessaan nama quban qabdu lammaffaa waa hin raggattu sanumaaf. Amma kaasirratti bulaa jiru tiktook irra nama lama. Warra keessaanii halkan sa'aatii 00 booda qinqinii hooqatuu fi warra kamtu bulaa jira beektaa? Warra keessaanii shisma warra nahim. Warra nama raggatu. Warra waa raggatu. Warri waa raggatu jiraataa jira jireenya bara baraa jiraataa jira. Inshallah amma akkuma fedhe waa ta'u gosa geemni ganda galee ganda birallee qotee gosa galee gosa birallee qotee akka gosummaa sanillee akkatti wal beekan qotee haa ta'u ammoo nuti warri viidiyoo walii dalagu kun nuti warri silaas gubbaa jiran nama xiqqishoollee taatu dhageettii qabu kuni viidiyoo walii dalaguu fi walii beeksisuu irratti gandummaa fi maallaqaa fi wal beekuun nu barbaachisu si galee. Angka dandeenyu walii beeksifnee kasaaree anamma gama kan kootiin deemee isin dura nama beeksisaa ture doolaara 50 namni naa kanfaleen jiru. Namni tokkome doolaara haati faatee doolaara 50 naa kanfalteerta kan nama soqeefillee kan nama fideefillee kan geemii beeksiseefillee. Gaafa dura afaan dura geemii qabaddu gassi irratti tolbee takka forfaayee naa gaduu takka naa beeksisi jennaan ani gassi keetiraan sii dhufaa naan jette. Gassi keetiraan sii dhufa naan jetteeti guyyaa booda ammoo asli saahiba namaan akka lubbuun jaaladhu nama keessaan yeroo hunda sa'aatii 24 waliin haasoynu nagalaafachiifte viidiyoon si dalagattee si galee. Kalaas ammallee waadaa dabartas. Waadaa. Gaafa gastii kan keetii san tokkoffaa jalqaba natu joo hin godha natu taa'ee si lallaba hanga taaptaafiin kee miliyoona galu. Viidiyoon dalagattee barati gaafa san viidiyoon dalagattee bara. Noota gaafa aslii wiiniidhaaf guyyaa guyyaa lama. Garuu ta gaafa duraa waadaa si galee gaafa geemii kan keetii jalqaba natu dhufa. Akkas surra koon qabda ishee. Jalqaba ana si lallaba. Dhageessisi anatu lallaba jalqaba geemii qonnoo irra dhufe. Yoon fayyaa dhabuu waadinaan jettee fayyaan dhabdu.
والله وياك انا بتقول يا ربي. baatiitti dhukkuba gaafa dhufuu fi gaafa fayyitu beeku haadha faatee qofaan argeen miidiyaa kanarra addunyuma sanarraa. والله بجد يا كان وياك جيم. Okay, saniifuu waan si dhukkubuun hin malle viidiyoo dalageti dhageessee si dhukkubuun oolu guyyaa sanii viidiyoo dalagi. والفيديو عندك فيديو صورة أنا ربط أمي اللي سوداتها جرام. No, suuraan kee isu bar. صورة فيديو لما دلقي فيديو لما أنا ربط. Mubaarak illee irra guban akkasii viidiyoo naa dalagee suuraa kaa'ee. Akkasii beeksisanii bara nama san sodaachuu jira. Yoo ta'u kinki ammoo warningii diimaa jala jira. Viidiyoon sun gubatee jennaan kan kee gubatee jennaan maasalaama. Ana kaan sin jechaa jiru nasaraanuu viidiyoon keenyattis viidiyoon kaa'in ijaalibsaa irraa naaf hin hatteetuma akkanumatti haasoofta bas. Fuula kee adabe jechuudha aadaa. Eegaa fuula kiyya adabe bar. Kaampaaniin TikTok illee jirti. Bara akkana godhan fuula kiyya kana ni beektaa maqaa jaaldayyuu sin dhaqanii kaampaanii barreessanii himan. Mee warri dalagii geetan lakkoon saddeet barreessa. Hin dalagin jedha akkam namni wanti jiru hundi jala kana taa'ee hin dalagin rabbi jedhi hin dalagin jedha. warra dalagii jettan gaafaan deengadda wiini aslii balleessu san galatoomi jee warrichi jala jiru sii galee jaalibsaa galatoomi jaan. Eegalee warri sanaa deebi'ee dubbatu malee warri amma jiru miti noo. Kaammas jala jiru kun saddeet dalagu barreessu jiran dalagiif jaanii. No warri hin dalaginiif jettan lakkoon saddeet jedhee bara. Eh?